بني تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلما مسلموتا الدنيا رتي أرقمتنو هندم تكيسانو إيقا أورمون كينيس ورّي بغا كيسان جتاني نغمتشيسانو بيسا جرتانو ورّي أمان تابرا اللي جورا أكمنا جرتو نجيني كو اسم براح نافقهم مانا جرتان هندتي على جرتان هندتي جورا إيقا بغا ربين كا وقال أنو غاتي جاكا بجماعة كانا أكنت والجالالان والكبجوران تيدي دنيا دان كنو الحمد لله عافية قوتودان أمري إيرينان حرقين يجرى الحمد لله يجوتو نرى إيقام يجرى المان مسلم وطا هندي كيسانو يو إيقا نما ميكاتونو كيسا هرى تيجرى والله نوتيكا حرقنو تولتو باتوس كنو حرقين يجرى الحمد لله يجوتو نرى إيقام يجرى Hojii keessa maaliyyuu yoo ta'e illee alhamdulillah jechuun hin dagatina. Kanaafuu nama mee sheer godhaati ijoolleen akkasumaan godhame. Mee ijoollee koo gobozoota koo kaamee ilmaa musliimotaa hundi sheer godhime mee jedhuti. Abeet yaa guyyaa har'a. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuu guyyaa ana kana gammadee hin beekne jechuudha yaa ummata. Guyyaa an gammadee hin beekne guyyaan irraa anaaf adda mee isiniif immoo akkam ulamoonni keenya ajjeefamuudhaaf itti faradamee guyyaa soomni hiikame guyyaa hiikamanii ajjeefaman firdiin du'aa itti faradame irraa nuuf ka'ee jira alhamdulillah galata kee yaa rabbi ulamoota keenya egaa ulamaan keenya ajjeefamuu jechuun diiniin keenya ajjeefamuu jechuudha yaa rabbi Allah akkanuma du'aa keenya lafatti hin buusin jechuudha. دعائي كتاجر والله كيسوتي قبنة كيسوتي تشينشوفني جودا تاجرة ولموني كنا جروجر نجلا أمن والله قدات الرئي ما مسلموتا الدنيا رترجم له جودا أبلو ما والراك أمنا عربا وانتاني فونتي أدنو قرنجرو مسلمة إيجا موتين تركي ربين أموري سانو فالإرس إساتو إتمودة إرانو كاسي سيجودا يجولكو بقى جمدن بقى Baka gammadan gammachuu lama ta'e al tokko cheeroo dhufu baay'ee nama dhibe jechuudha. Yeroo kana mee isintu maalti sitti dhaga'ama yaa ilmaa musliimotaa ulamaa bebbeekamaa ulamaa miidiyaa irratti nama gorsaa oolu ulamaa yeroo hunda diinii musliimaatiif dhaabbatan kana walitti tarii ajjeesuuf ture namtichi jechuudha. Egaa mootiin Turkii sa'aatii 75 qofan sii kenna jechuudhaan yoo jara sana hidhaadhaan baafne sii dhumatteetti jechuudhaan aboo mootii Turkii kana rabbiin ibboo umurii isaa dabalee nuuf dheeressu wallaahi. Kuni boo rabbii ummatu yumana kafa kese nu erge male chula imbe kulo chula wallahi biya muslima hunde deeme chala kuno wallahi akana hambisa chula rabbiin umuri sanu fa egu umuri sanu fa dheeressu ega ulamonni kenyas du'a raha fa nijiru duuti irrafu emejira alhamdulillah ya rabbi alhamdulillah ega nama rabbi tirkate nama rabbi jette deemu fa kuno akana tiskata inila wallahi kanafu ijolle ko du'a in kesan wallahi tikko seena male chula du'aa nuti al tokkitti yaa rabbi jira kanaaf rahmata godhi kan jedhamu sana jira yeroo akkasitti du'aa kadhattuuf rabbiin xiqqoo seeta jechuudha akka keetti yeroo kana jettu hamma qalbiin kee gubattu sana egaa hundi keessan uyyuu ni beektu akka qalbiin keessan isin gubattu nan beeka anas qalbiin kee wallahi baay'ee na gubatee ulamoonni kun yeroo isaan ajjeefamuudha qophaa'anii baqa ramadaan hiikamee du'uudha gammachuu iidaa gamman namoo gadda jira gaddina yaa ummataa wallahi kana yaaddaa ture إيجا ربين نجاجر باسي جري ترى والله كنافو إيجا ربين غري غافو أدي ربين غافك أدان كه كه مريدو وهندن ديسوي إلمنا ما تاتي أتي ويا ربين أتي هندو تجري كفدو تايجوراتي الله أكبر يا ربي قلت يوجين كباينا مريبا والله
Egaa uummata duudhaaf kaaran uummata fannifamuudhaaf kaaran jechaadha. Gorraamuudhaaf ka'aa jiru jechaadha. Ulamoonni gurguddaan kun badii tokko malee yaa uummata. Egaa rabbiin giidoo isaatiin kunoo irraa kaasee jechuudha waan ajaa'ibaati. Yaa ilaahi ati. Akkuma kana nutis kadhuati. Akkuma kana amantaa keenya nutis yaa rabbi yaa Allah. Abbaan argite amantaa keenya xiqqeessuuf yaaltus yaa rabbi ati akkanatis kadhata jechuudha. Kanaafuu mee ijoollee koo afootillah waliif jedhaatii meeme. Ji'a kun ji'a gammachuuti, ji'a barakaati. Dhiirri kunis nu iidaa wal qabatee gammachuun lama ta'e irratti dhufee jira jechuudha. Wallaahi waan ajaa'ibaati jechuudha. Keessoon koo gammachuu qaba guyyaa irraa. Alhamdulillah. Mee ijoollee warri musliimoonni na wajjin gammaddan. Mee na wajjin sheer godhame sedhati. Maaliif obbolaan keenya muslimtooti baay'eetu bakkee jiru jechuudha. Ala waan jiraniif aseenanii nu wajjin bashannanuudha. Guyyaa gammachuuti yaa akhi guyyaa gammachuuti. Meerreessa jirtu qaa ijoollee koo. Isin immoo mee jajjabeessaa qameeme ijoolleen akkasii nanuuf. Alhamdulillah rabbiin galata galfachuu qofa hin dagatinaa jechuudha. Sii darbuu baatus jiruu gaarii keessa jiraatus jiruu hin taane keessallee jiraatus jiruu xiqqii keessallee jiraatus alhamdulillah jedhi namni rabbitti hirkate akkuma kana jechuudha. Namni rabbiin qabu namni bukkee namni rabbitti hirkate kufee hin kufu jechuudha. Kanaafuu waa gaarii hojjechuuf du'aa walii kadhachuuf rahmata walii hawwuuf tattaafachuu qabna nuti. Imaam muslimootaa kun khayrii dalagachuu qabna jechuudha. Egaa wallahi jaalala qalbii muslimaa mee addunyaa guutuutu itti cabee jira jechaadha. Qaallee jiratti kanatti jechuudha. Mootii suudii kanatti. Kanaafuu rabbiin najaanuu baasee jira. Alhamdulillah. Mee hagamiif gammaddan laatamee isin immoo. Mee gammachuu keessan maaliin naa ibsitanii naa agarsiiftuudhaan maali? Mee gammachuu keessan maaliin naa ibsitanii? Yeroo ulamoonni gurguddoon kun nu jalaa dhumanii oolan jechuudha. Sila duutiin ooltu garuu du'aa ajaa akkanaa du'a hin taane akkanaa nu duraa du'aniidha malee kan nu gaddisiise ilma namaa keessa namni hin duune tokko hin jiru jechaadha. Egaa jarri du'anus kan jannataati wallahi karaa rabbii irratti du'an jechuudha. Kanaafuu rabbiin immoo takka turaa jedheera riskii jira ammallee hin fidne jechuudha duniyaarraa. Kanaafuu ilma namaa wanti addunyaarraa baasuu danda'u, wanti ajjeesuu danda'u, wanti rakkisuu danda'u, wanti furdisuu danda'u, wanti qallisuu danda'u rabbiin tokkicha jechuudha. Kanaafuu Rabbi tokkicha yaa ummata kanaafuu namni rabbi irkaa baatanu tokko hin jiru jechuudha. Namni rabbi irkaa qolatee bahu tokko hin jiru, namni rabbi irraa dhokatee bahu hin jiru jechuudha. Har'a waan dhoskaatti ati waan barbaadde dalagi namni argaa hin jiru jette waan barbaannes nama hamadhus waan hin taane namarra kaa'is wallahi ati jechuudha rabbiin jalaa hin baatu jechuudha. Rabbiin argaadha waan ta'eef rabbiin danda'aadha bakka danda'a. ولا أجيسا ولا مالي الله أكبر بقى جمدن جولي مسلمة بقى جمدن الله أكبر بقى وقانا جيسن بقى ربين جيتشارا والجالتا والتكتكا ميديا رتلي والوكي والراكاسا مالو تولي يا جولي كو بقى ميديا رت جولي وقادر بين وجه ترتان بقى نعمل جنغاتين سنرغت ايجور والله قال نكو قدادا maaliif yoo jettan waggaa gahuun waa xiqqoon seenaa waggaa gahuu jechuun baay'ee guddaadha wallahi. Hiriyoonni keenya meeqa nu biraa du'anii jiru. Obboleettiin keenya meeqa nu biraa duutee jirti. Waa meeqa du'a hin taane dhagaa turre. Alhamdulillah waggaa gahuun keenya waa guddaadha jechuudha wallahi. Egaa rabbiin ammas umurii nu dheeressee waggaa isa dhufuun nu haa gahu obbo Dawi Marfuu du'aa isaanii lafan bu'u qaba ijoollee qaba. Qab sheer godhaa jedhaati sheer godhaa. Share goda namni du'aa hifeetan jecha du'aa yarra obbona imaarsi qaatalu jechuudha guddaadha waan ta'eef. Alhamdulillah ijoollee koo kan rabbii waggaan nu gaate har'a walitti nu deeffate jechuudha kuna wallahi. Inshallah rabbiin jechaadha rabbiin keessa namaa ilaala wallahi keessa namaa ilaala maanni yeroon kun yeroo iidaatii uummanni gammachuudhaa deemee wal eebbisaa deemee wal dubbisaa. Aliin walitti bu'ellee namni walitti bu'e waltu qallee deemee afoonaalillaa waliif jedha yaa kijjiya kabajamaa ji'a gammachuu kana keessa jechuudha. Ulamoonni keenya nu duraa saqqalamaa jiru nu duraa qalamaa jiru jechuudha dhageessu baay'ee gaddinee turre. Abeet alhamdulillah. Egaa jarrillee umuraadhaaf kan deemamaaru qanna seera jedhanii hisaabni isaanirraa alhamdulillah yaa mootummaa keenya atis barakaadhuma isaa keessaa nu ergamte jechuudha wallahi. Rabbuma tuloo ergisa kanas nama fakkeesse jechuudha. Egaa nu qannate nu hirrate jedha jechuudha birriinsa ulamoota keenyatti warra hajjiidhaaf deemanu abbootii keenyatti jabaataa ture wanti kun
egaa parasantii kuma 20 irraa qannasee jira jechaadha Suudii deemuudhaaf baay'ee nama gammachiisa kunillee gammachuu tokkodha gammachuun guutamtee jechuudha alhamdulillah egaa hundumti keenyaayyuu mana keenyatti waan yaanneen isa duniyaa yaadu duniyaa isa aafiyaa yaa rabbi yaa Allah isa umurii dheerina hawu umurii dheerina isa haadhaaf abbaasaatti deebi'uu barbaade rabbiin waggaa dhufu haadhaaf abbaa keenya wajjin haadhatii keenya wajjin haadha keenya hammannee wajjin dabarsinu rabbiin nu haa godhatu aboo diinii duniyaa hammana keessan hagalu ijoollee wallahi harka namaa jilaan naman araba jala rabbiin nu haa baasu rabbiin araba jala dalaguu jala nu haa baasu rabbiin cinqii kana hunda keessan nu haa baasu jechuudha aaliin keenya ijoolleen keenya obbolaan keenya biyya adda addaatti dhumaa jirti rabbiin kana hunda keessaa nu baasee biyya keenyatti nu deebisee jechaadha inshaallah waggaa dhufu iida jechaadha obbo Neymar Fuad isinii wajjin kan bohaaranu inshaallah Itoophiyaa haadha isaaniitii wajjin maazarii isaaniitii wajjin ta'anii obbo Neymar Fuad liibii isinii waraabu inshaallah bakka isinis immoo akkuma sana jechaadha biyya keessan seentanii maatii keessanii wajjin footoo kaasanii abeet gammachuudhaan diiniidhaan duniyaadhaan aboo rabbiin isin habadhaasu ijoollee kalaas gaha ciqaminaa biyya duniyaatti wallahi biyya duniyaan kun cinqiin dhabdu kaasilas bu'aa bayii adda addaa ni qabdi biyya duniyaa kun egaa rabbiin keessatti nu nambisu abdii hin kutinaa ijoollee ko abshir bakka abshir rabbitti hirkadhaa namni rabbitti hirkattan namni rabbitti wakkalattan rabbiin gatee isin hin gatu wallahi laazim rabbiin gatee gataa miti guyyaa inni itti sifirutu jira guyyaa inni itti si ol kaasu jira jechuudha wallahi alhamdulillah kanaafu namni si qabeef namni sitti yaaleef nam tokko jirte jechaadha kan namatti hinaafu kan jireenya keetti qabeenya keetti birrii keetti duniyaa keetti rakkina keetti illee kan gammaduutu jira jechaadha nama adda addaa yaa ummata egaa rabbiin immoo danda'aadha jechuudha rabbiin immoo kan sirraattis waan akkana Allahu ta'ala qofa jechuudha wallahi kanaafu mee ijoollee Oromoo qabee sheer du'aayin kun ijoollee hundanaa bira naa ga'uu qaba jechuudha ijoollee koo bira ijoollee na jalatti argamtan hundi keessan akka aalii kooti jechuudha fira kooti hundi isin itin jaalladha jechuudha kan musliman ta'an immoo obbolaa kooti isin maaliif oromummaa walirraa qabna oromummaa oromummaa walirraa qabna abeet yaa isa amantaa peenxee yaa isa amantaa ortodoksii hundi keessan jechuudha obbolummaa walirraa qabna waan ta'eef amantaan adanuun baatullee jechuudha wallahi kanaafu jiini kun ji'a gammachuuti isiniif illee gammachuu akka ta'u abdii guddaan qaba baay'een keessan dhuftanii obbo Neymar baga waggaa geessi abeet baga geessi baga rabbiin waggaa darbee asuma irratti miidiyaa irratti ol argaa turre ammas rabbii waggaadhaan nu kaate alhamdulillah aboo ijoollee humna amantaa biraallee akka seenaa eebbisaa jiru jechuudha wallahi galanni keessan onni irraa kan maddee jechuudha maaliif obbolummaa walirraa qabna kaa obbolummaa kan biraallee gara biraa walirraa qabna abeet jaalalaan akkuma kanaan osoo wajjin taphannu osoo wal buhaarfannu osoo wal kofalsiisamnu otoo guyyaa tokko gaddi nurra gahin inshaallah nama waggaa dhufuun gahu rabbiin nu haa godhatu egaa du'aayi koo baay'ee jabaadha aamin jechuu hin dagatinaa yaa obbolaa koo hundumti keessanuyyuu kanaafu onni irraa isin jaaladha maaliifan isin jaaladha rabbiif jedhee isin jaaladha rabbiif jedhee waan isin jaaladhe wanti narraa hir'atu tokko hin jiru jechuudha wallahi itti naa dabala malee wanti xiqqoon tokko narraa hir'atu hin jiru jechuudha rabbiif jedhee isin jaaladha isin itti naafu jireenya keessatti duniyaa keessatti rabbiin isiniif haguutu rabbiin dabalee ijoollee isiniif haa kennu arabuma jala kana rabbi isin baasu ijoollee shamarran obbolaa koo hundi keessanu rabbumti araba jala shinuu biyya shinuu biyya ta'aalii biyya amshi biyya kanaati rabbi isin baasu yaaki ma infash خلاص بعد ما ينفاش يا اخي kanaafu ijoolleen keenya baay'een obboloonni koo miidhamaa jiru rabbiin miidhama adda addaa waan hin taane rabbiin isin irraa haa qabu rabbiin bakka yoo tanutti jecha dahoo isiniif haa ta'u girgiddaa isiniif haa ta'u egaa isin giidoon qabdan rabbiin giidoo isiniif haa ta'u jecha eessatti sheerii goona jedhin ati yaa kawal yoo barbaadde liivii keenya ilaalin namni nu kabajan namni jecha keenya dhagahan namni aamin jedhan ijoollee qaalii baay'een qaba waan ta'eef ati sheerii gootu dhiiftus waa tokko sirraa narraa hir'atu jechuudha obbolaa himaa fuwaan ijoollee baay'ee qabu jechuudha ijoollee obbolaa isaanii baay'eetu jiru jechuudha jalatti kanaaf yaa inaaftuu tokko badiyasi si jechuudha kan musliimota arrabsiisu kan oromoo arrabsiisu jechuudha shir abeet gammachuu irraa natti baay'ate wallahi natti baay'ate isiniif isaa baay'atu ijoollee koo wallahi
Kanaafuu yaa ijoollee koo yaa warra adda addaa jirtan keessatti biyya ormaa jirtan biyya ormaa kun bu'aa bayii adda addaa ni qabdi dhugaadha wallahi kana isiniif wallaalleef miti rabbiin kana hunda keessaa nu baasee rabbiin ara galfiidhaan biyya keenyatti yaa rabbi yaa Allah isa dhufummoo qala Allahu akbar ila abet isa dhufu alii keenya wajjin qala la ilaha illallah ya rabbi atin beekta miti qala obbola imarfu akkana fa'ee jedha abbaa makiinaa godhitti dha wallahi weedhaa jira abbaa makiinaa abbaa fooqii abbaa rakkataa abbaa miskiinaa jechuudha abbaa miskiinaa abbaa rakkataa jechuudha egaa abet egaa saddaqata zakaa baasaa warri hin qabnes immoo hamma qaddanurraa kenna rakkataa kaddamaa kadhataa kararra taa'u qurxii kararra taa'u gargaaraa ijoollee koo hin tuffatina birrii tokko kennaafi wallahi rabbiin ifa isiniif deebisa jechuudha wallahi laadim kanaafuu waan qabdanu rakkataa kaasuu yaala rakkataa tokko agabuu kan bulutu jira nuti quufnee bulaa jirra alhamdulillah kan beela'ee bulaa jira kan maatii isaatu jira rakkataa jira maatii keessa yaadadhaa hundi keessanuu jarri haadha qabdanu haadha keessa itti dabalaatii baga hogganaa geesse yaa haadha koo jannanni haadha kee jirti jechuudha yoo isin du'aa isii kadhatte malee rabbiin karaa sii banuu hin danda'u jechuudha wallahi maaliif isin qalbii sitti cabdee jirti taanaan haati kee qalbii sitti cabdee mufatteerti taanaan wallahi hammam dalagattus hammam walitti qabattus siin barakatu wallahi kanaafuu haadha kee du'aa kadhachiifadhu abbaa kee du'aa kadhachiifadhu dhiifama gaafadhu badii ergasii yeroo ijoollummaa itti balleessite dhiifama gaafachaa haadhaaf abbaa kee du'aa kadhachiifachaa rabbiin dhiqaa isa dhufuunis nu haa ga'u yoo akkas ta'e rabbiin sii bana jechuudhaati haadhattii kee yoo gammachiifatte rabbiin duniyaa akiraa gammachuu kee siif godha jechuudha wallahi alhamdulillah kanaafuu ijoollee koo aalii keessanii dawwaluu hin dagatinaa hundi keessanuu baga waggaa geessan yaa haadha koo baga waggaa geesse yaa obboleettii koo baga waggaa geesse yaa haadha koo yaa abbaa koo jechuu hin dagatinaa tiingi godha dhaamsa obbo Na'imaan isinii dhaamanu kana hin dagatinaa hammas immoo dhaamsa tokko qaba yaa ijoollee dhiiraa biyya adda addaa jiraattan hundumti keessanuu isiniif ofirraa fudhee isinitti hima jechuudha qaayidaa keenya ijoolleen dhiiraa kun haadhaaf abbaa keenya ni daganna yeroo biyya alaa baane jechuudha maaliif jiruun biyya ormaa namatti jabaachuu si danda'a jechuudha waan sitti jabaatteef dawwaluu isuu dandeessa yoo hin qabne liqeeffadhu dawwaliif sagalee kee qofa dhaga'uu fedhu jarri wanti jarri sirra fedhan jiru ati garaa jiraa keessaa baate kanaafuu si barbaadu kanaaf sagalee kee dhaga'uu barbaadu ati dhiiga jiraa waan taateef jechuudha kanaafuu yaa ijoollee qeerroo biyya adda addaa jirtu yaa Suudii keessa yaa Dubaay keessa yaa Suudaan keessatti Suudaan keessa kan jiraattu jechuudha aalii keessanii dawwala kanumatu khayrii guddaadha baga waggaa keessa yaa haadha koo adaraanatti mufatin yoo si gargaaruu dadhabillee an jiru biyya ormaa taateef si gargaaruu yoo dadhabillee adaraanatti mufatin kanumatu jira gaabar kanumatu badhaasa guddaa sii ta'a jechuudha si afootin lanaa jedhi yaa haadha koo afootin lanaa jedhi yaa abbaa koo abeet wallahi ani jechuudha ila kaleessa jechuudha akka fakkeenyaatti yoon fudhee haadha kooti dawwale yaa haadha koo badii yoo sitti balleessa dhiifama naa godhi yoo sitti caaliraadhe sababa wallaaluma ijoollummaa kootiraa yoo sitti caaliraadhe afootu naa jedhi yaa haadha koo abeet yeroo isin afootu illee naaf jettu jechuudha wallahi diinii duniyaan kun naaf ifte jechuudha hammam yoomillee yaada keessa jiraadhe jechuudha haadha kooti yeroon bilbilee dhiifama gaafadhu haadha kooti yeroon bilbilee sagalee ishee dhaggeeffadhu wallahi baay'een gammade jechuudha kanaafuu hundi keessanis gammachuu keessan arguu qofan fedha jechuudha kanaafuu haadha keessan abbaa keessan hin dagatinaa rabbiin immoo isa dhufuun ammas nu gahee haadhaaf abbaa keenya wajjin jennee kaasamuudha inshaallah abeet ከባድ ጥያቄ ነው ከባድ ንግግር ነው ከባድ መልእክት ስለሆነ ሼር ጎዳ ጆል እጋ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ yoo yaada koo fudhatte atu itti fayyadamta yoo immoo hin fudhanne dhiisi silas mataan qabdu jechuudhaati ati nama abaaramaa jechuudha namni abaaramaan tokko immoo silas waan dhagahu jechuudha gorsa nama namni rabbiin gurra duuche silas waan dhagahu waan ta'eedhaaf namni gurra qabdanu namni ilmoo namaa taatan namni yaada mataa keessa qabdan kanaafuu sheer godhaati ijoollee keenya akka gorsa ta'uudhaaf sheer godhaa fi ijoollee isin jiranuuf kana dhaamsi koo kan isin irra barbaadu yoo immoo isinti bicuu gora ta'e yaada koo keessaa kudha yoon dubbadhe shan keessaa fudhadhu si fayyadde jechuudha booda ammas immoo yeroon dubbadhu shan keessaa fudhadhu lama keessaa fudhadhu kun faayidaa guddaa jechuudha naafis illee maaliif sisirreeffataan jira haadhaaf abbaa kee illee si yaadachiisaan jira inshaallah kanaafuu waan hin taane irraa wal gorfataa walitti ka'a ormummaa keessaniif miti akka firaatti sillaalee akka dhiigaatti sillaalee fan isinitti kaadhee isinitti balaa buusa malee jechuudha obbo Na'imaan maaliif akka kunuunsuma kana jechuudha jibbaan qabu fataa jechuudha maqaan salaamu alaikum kanaafuu ijoollee koo
إجينا قاول لوارو هم سيرجع قويا إيدا كنوا قهاجرا ربي نكامس إيدا نجهي مؤكد يروثنا يجر أبونا مرفوع دام زلي فيني قلني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جولكو أبيت 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 شير قولي مه شير قول ربي سر راجع تو جولكو أم سكين جد برسيتنا ما عندو دا ورا شير قول تمودك جاي سامبي كبر غوبوزو تكي سانكان خلافو إيجا جولكو ربي بكر جرتنو تيسنا تكاتو بكر إيسا جرتنو بكر ترى جرتنو بكر دلقا كيسن جرتنو ربي نسنا يجتو دعائكو كانوا دعائكو جتنا لا غربانكم قالوا تين دعاء سان جتنا دعاء لا فاهم بوتو ربي ني تكاب غدان اخاتو جدي مالي نما ادباسي وانتن جدن جرو يچو كنافو ربين قال وانسي يادن مدسني فغوتو الحمد لله يا وان ارغتن را الحمد لله راسن نتقات جنا وان مو إشينتي جباتي سمو ربي توكل داچو كنافو يو كلتن اغا ربيني سنينغا توغاتي سنينغا توجر ابو شير كودي كاميمي نغا نابولا جولكو اما لما فالت ورت دبرت